jira seeti. Homaa miti. Jireenyi Itoophiyaa keessa yaa'e. baay'ee qaala'insa ta'eera. Wanti mee nadhiisi kan samaan dubbataa miti. Akkami kan kee ijoolleen kee fayyumaa? Mucoon koo ishii nangafte kan daawwattee Dubaay jirti. Nagaa kiyyaa naan jettee maalan dhufaa? Yaa meeqoo maalan dhufa naan jettee jireenya Itoophiyaa wadda Israa'el. Maala kottu haa ta'u akkasumatti nagaadhumaan biyya mormaa kana keessa siif haa galtume ijoolleen kiyya gaafa kun feesbuukii wanti waan isaan jejjedhan maalan beekan waan isaan laala waan baay'ee ilaaluu isatti akka malee ofitti gadda. Ani irree achiin qabu garuu galata waaqa ijoolleen kiyya barachaa kan jiranii nagumaan siif haa galchuu baay'ee nama gaddisiisa. Waan bara kana. Amma tokko kaashumtu amma dite eebbisu sanaani. Gani ammoona galataran garuu bunni malakkaan akkittiin kenna foogige kassamaan latti dubbata kun amma suusii dhumatee kun amma naananii aduma qaniidhan akkasumatti tumee suusii sana firaa gadi bunuma baruu saala yaa jiruudhuma Itoophiyaa maali akka kana wadda bunumti shunkurtiin akkanaa barbariin akkanatti qaala'insa ta'ee sukkaara akkanaa soogita akkanaa waan tokkitti wanti waddadii jiru wanti meena dhiisii maal jiru biyya keenya maal dubbattaa miti taa'i gadeetoo maal taate maal dhiis maal mutuwaan waan dhuddeeme aannan eessa jira aannan maaltu jira amma bona kanaan yaadha bontu waan mucaa kanaa wanne ta'uu dhabaa maalidha Oromoon haadha bontu mee ijoolleen kee maaluma keessa jiru mee natti odeessee wadda waggaa meeqatiyyuu waliin argine haadha. Baay'ee si yaade dhugaan nan dhufa jedheen gidduudhaan hin qonni jammaramee. Kanas maraa dhiis kan hojii dhiis. Hojiin biyya keenya ganama inaana galgala inaana inaramna isumaan guddinne jiru biyya keenya keessa. Qaallaan. Walquu walajjeesu walqalu yoo kan ijoolleen kiyya kun jedhani qallaa kan ijoolleen jedhan maaliif feesbuuk irratti kan argine naan jedhee feesbuuk isaanii maal tan beekaa teeloogiraamii waan isaan jedhan maalan beekaan waan hafe kan birrii isaan kaafetu mee kan birrii isaan kaafetu FG moo maal jedhu waan FG maal tan beekaan maal masaatu bara keenya kun hin jiru meena dhiisi FG jedhu MG jedhu waan jedhanani maalan beeka bara keenya kun hin jiru ennaa keenya silkii micoon koo silkii natti dawwaltee kadeessa oodhumaa yetti dubbadhu naa jedhee mucaan namatti kennu yadawwulillaachuu dambannaa achi keessaa maal jechuudha tana koon jedhaan maal dhageessa inni immoo maal jechuudha yoo naagar mucaa koo gaafannaa maashin kuni naan jennaan isaan natti godhu ijoollee bara kana dhiisee yadawwulillaachuu dambanyaati maal jechuudha ammoo inni keessi arrabsiti in beekwan mucayyoo haa taatu mucoo koo seenan immoo ana gammaduu kiyyaa'u gammadee telefoon jedhaan kasaaniifis kan bara kanaa waan basanni jedha maalitti beela ishee ilmi keenya gangafaa isa jira biyyaa alaa sanan deema jedhee sittara ishii guddootti naasa'aa turan isaan qubaatti maal sana qubas hin qabu ammaa nan deema jedhee shan lakka qopheeffataa kaleessaa abbaa kana wal fixan jiran maal immoo inni immoo maal deemtadhaa inni kaasee barumsa isaa sadaamuutee ganda namni qarqaaru jiru maaliif deemta jedhee walitti ka'anii ani gidduutti calqabee haadhaan danda'uu gara haadhatiin meedhiisi haadha waa'ee isaaniitiin wanti nuti hin taane maaltu jira haadha jechuun haadha jechuun bu'aa bahii hedduu keessa baay'ee buutee isaanii fokkuni galu baattee dugdatti baatteetii naramtii qoffortii kun immoo nama isaanitti dhaga'amu yoo ganna baranaa kun ganna keessaan kana da'ee kana baay'een fa'aa qonna namni raasaan qarqaaru jiru wal fixu Egaa daa'imni nama taphachiisti haadha wantu yoo isaan hin qabne maaluma jireenyuma maal qabna namni ilmoo hin qabne kan namaallee fuudhee guddifatee namatti dhugaa baay'ee namatti qofa manni isaa malee namatti
Jireenyum tun bareedu isaan malee. Sadarkaan kan kee amma ijoollee. Anki ijoolleen horii gadi yaasanii amma shiroo wayii isin daffisee mana barumsaa keessan deemtanitti horii kana gannaatitti saayin jedhee achi gadi narraa gadi yaasanii amma shiroo daffisee isaan ilaalee isaan fidanii